السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يا خي خيس جبتني الرنتنا دبي أجاي هذا كان قبل سنة فلوسه أما درس نتمين ترانسا جروبات أكو إثيوبيا خيستي شورا كان بيكلتو خمسة دي فنجان نسا خيسة رابني بيكلتو خمسة دي يجوا السيسني نرواي سنة مروفة akkasitti Itoophiyaa sana keessatti duula biqiltuu dhaabuu jaanii namoonni kuma sadii funyaan nama tokko keessa biqiltuu kuma sadii dhaaban jechuudha. Nama kuma sadii namni saniif biqiltuu tokko takka dhaabanii biqiltuu kuma sadii dhaabanii jechuudha. Amma kana gaa gurbaan kana bobbaasanii beeytee uummata biqiltuu dhaabaa jaanii nama kuma sadii. Achuma ajaja itti dabarfame funyaan abaluu keessa biqiltuu kuma sadii dhaabaa jaaniin. Kana gaa amma biqiltuu fudhatanii duumaa jaanii waan qotanii san fudhatanii dhufan uummanni. Gurbaan biqiltuu funyaan isaa keessa dhaabuu deeman kun taa'eetuma laala. Namni dilloo kuneessa yaanuma jaabeeyte. Aboo namni dilloo kuneessa yaanuma jaa. Jarri dhufeetuma gaa asirra kaatanii duumaa fi kana waan qotanii asirra kaatanii dhufanii nama kumaar dhibba shanitti wal fuudhanii bakka lama ta'anii kumaar dhibba shan uraa tanaan seena kumaar dhibba shanis uraa tanaan seena. Osuma inni ilaalu way boo namni eessayyaa osuma gurbaan jedhu dhufanii uummanni funyaan isatti guuramanii dhuman way yaa boo namni dillu kuneessuma yaa nama ija gurbaan taa'e. Kana gaama booda qotanii funyaan isaa kana keessa biqiltuu dhaabanii inni aboo maali qiyaamaan taate namni funyaanuma kiyya kana keessa kutee dille hunduma jaabeeytee taa'e. Namni hedduun kun funyaanuma kiyya seene numa jenne taa'e. Osuma akkasii taa'ee dhiitatuutu boodarra gizee jarri biqiltuu dhaabanii fixan. Ammaan tana maali namnummaan akka dilaa hundee osuma cinqatu haa hirriibaa ka'e beeyte. Gizee hirriibaa ka'u illaanni jimaan qamaadha beeyte halee jimaan qamaadha gizee rafuu deemusa. Waan jimaan qamaini zarqalleeyniidha akkasitti dhufee funyaan isa guurame sheeyxaanota jechuudha. Zarqalleeyniin gizee jimaa hin qamain naman dhiisu warra jimaa qabu beeyte yeroo inni jimaa dhiise hin dhiisan raamatan godhaniif dhufanii faa lafattumanii boksii tana fa'an daaraa godhanii bira yaani santu dhufe isaa rafu jiru funyaan isa guurame biqiltuu funyaan isaa keessa dhaabe jechuudha. San gizee hirriibaa ol ka'u haa illaanuu zarqalleeyni kan nyaatu yaa buleessa akka fitinaa na godhee hirriiba na dhorge jeetuma gurbaan. Akkasitti hirriibaa ka'e jechuudha. Saniifuu warri jimaa qabu jidduu bahuu hin danda'an jimaa guyyaa takka jidduu bahuu hin danda'an caatii warri qabu jechuudha. Warri caatii qabu jimaa jidduu bahuu hin danda'u. Eegalte kanaafuu warra jimaa qabu dhaamsa kana ofirraa hambisuudhaaf jechuudha. Uummata yeroo isin jimaa dhiisan biqiltuu funyaan keessa isin dhaabu kana ofirraa hambisuudhaaf maal godhuu qabdanii yeroo raftan Ayatul Kursiyyi qaraatanii achi booda ammas qulqullaa sadeen qaraatanii akkasiin raftan jechuudha. Homaa isinitti hin dhufuu jechuudha. Namni kana biratti humanii aboo maanarraa hin qabne jee iyyaa oola ijoolleen anjimaa hin qabamu ture. Ijoollee hedduu wajjin gala saayibboottan hedduu wajjiniin bula. Amma wanni isinitti hime kunis waan dhugaan nama mudate jechuudha. Waan dhugaan nama mudate saayibboottanuma kayyi dhugaan mudate. Saniin isinitti himu jira oduu hujibaa hin seeyina. Saniifuu warri caatii qabu beekamaadha gizee caatii dhiise halkan hin rafuu inni cinqataa waatu tumaa bula haba lafaan tumaa bulanii. Saniifuu waan akkasii isinirraa of baraaruuf gizee raftan qulqullaa sadeenii fi Ayatul Kursiyyi qaraa arafaadha isiniin jaa. Akkasi Itoophiyaa keessatti biqiltuu kumi sadii funyaan keessa nama dhaabamte. Sheeyxaanotaatu funyaan isaa keessa dhaabee jechuudha. Waan inni jimaan qabaniif qixaaxa. Sigaltee akkasii dhageeffattootaa fi kabajamtoota keenya asumaan lollootuu sabiskiraayib godhaan isiniin jaa. Turtii gaarii yeroo biraatis waan biraatti hanga walitti deebinu nagaan naa jiraadhaan isiniin jaa.
galatooma.